ጆዋር መሐመድ ከአንድ ዓመት በፊት ስለ አሁኑ የኢትዮ ኤሪትሪያ ጦርነትን ካሰላምታ እንዲህ ብሎ ነበር። ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው ዓመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይህ ጦርነት በእሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አያፍኖ ፕሮብለም ሄድ እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሩት እነሱ አይደሉም። አንደኛ የሚያውቀው ሄዳል። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄድ። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ ቤተር አንደርስታንድ ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛ የሚያልቀው። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢ ላይ አይሻም አይፈልግም አይመኝም። ጆዋር መሐመድ ዋይ ወሊቴ ጋሬፈና የሮማን ከና ኤርትራ ፊ ኢትዮጵያን ጎቻቲን ጅረን ከና ኢላልቺሴ ወጋታ ከዱሬ ኸው ዳላሲቲ ቹ ደጋፋ ኢንጋቡ ታወር ደሜ ኡመታ ወጂ መሪያቻ ቱሬ ረቲ ያዳ ከነቴቲን ቱሬ ከበጀምቶታ ጃርተን ቶለ ገፈተ ተገኘ ያዳ ኢሳስ ነምኒ አካ ሰልባት ላሉ ለገሩ ወኒ ኢን ጀ ተቆሶ ነፊነ ተርቲባን ዴማቱ መጅር ትግራይ ኤርትራ ትሎላ በሙፍ ደሙ ጅር dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuu ta'e. Lolli kun akka zamana abboota keenyaa san hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa godhu laataa ol deemu jiru. Ammatti namni fayyaa qabu namni xiqqaa shawaayatuu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaa deebisee tasgabbeessu. But ammas diggisii biraatiin lola deemu jiru. Amma laawudii wani dubbatu jiru fi dhiibbaa godhu jiru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. Itti lolli dhaabbachuu baannaan anoo daasporaa takka takka kaarga distii keessa baatanii jiru. Haalli lolaa kun itti fufnaan foora waan kee keessanii hin kasaarina. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree uummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiru sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu we will not tolerate that. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, karoora malee nagaan barbaanne, diiguu malee jaaruun beeyi, balleessuu malee tolchuun beeyi. Kabara baraan itti sharafa itti hammata deemtu jecha nama tokko jecha sirni sinjigu biyyi sinjigu ummanis umu itti fufu jechu we will stop it. Qeessatu Abiyyiin Ahmad humna Tigraay kana bakka lamatti baasee garii isaaniif galatti qabee garii isaanii ammoo gara Eertiraatti qabuudhaan akka jarri tun lola kaaftu barbaadeetiin gochoota garagaraa dalagaatiin ture jechuudha. Yeroo san dubbateetiin ture haa ta'u malee yaaliin yoo kaayatan taate yaaliin jidduutti taasifamteetiin turte. haa ta'u garuu Abiyyi Ahmad yaalii taasisaniin itti milkoonne. haa ta'u garuu guyyoota dura mootummaan Itoophiyaa gama ministeera haajaa alaa Itoophiyaatiin xalayaa Eertiraadhaaf barreesseen waraanni Eertiraadhaa daangaa Itoophiyaadhaa seeneetiin jira jechuudha himateetiin ture. Eertiraanis deebii kan ittiin akka jetteetti nuti biyyatti biraatti nuti humnaan seennee keessa jirru hin jirtu mootummaan Itoophiyaadhaa maqballeessii guddina irratti oofe jechuudhaan deebii kananiitiin jira. Gama biraatiin ammoo waraanni gama lachuurraa gama daangaa dhiibbachaa akka jirutu dhagamaatiin jira. TPLF ammoo ibsa baasee mootummaan federaalaa waraana Tigraay keessatti taasisuudhaa fi waraana gurguddaa gama Tigraay ol dhiibaatiin jira jechuudhaan guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiin ture. Egaa mee haasaa obbo Jowaar Mohaammed waggaa takka dura sirnaan dhaggeeffadha haasaa kana. Haasaa obbo Jowaar Mohaammed waggaa takka dura taasise gaggabaabseetiin afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin wal duraa duubaan gurra isin buusa. Dhaggeeffachaa turteen waliin taasisaan afeerraa keenya. ኤርትራንና ኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረተኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረተኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራው ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም ያስታውሰው። This was from 2020 to 2022። አሁን ደግሞ አራት ወር የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለል መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይህ ጦርነት በእሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አያፍኖ ፕሮብለም ሄድ እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሩት እነሱ አይደለም። አንደኛ የሚያውቀው ሄዳል። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ የሚካሄደው አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፍር መልኩ ሚና ሲያወጡበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ጆዋር እንዳለው ተሞክሮ ነበረ። ከአንድ ዓመት በፊት ነበረ ጆዋር ይሄንን ሲናገር። አብይ አህመድ ልክ ጆዋር ባለው መሰረት ማለት ነው ሞክሮ ነበረ፣ ግን አልተሳካለትም። አሁን ግን
በሌላ በአዲሱ መልኩ ነው የመጣው። ትላንትና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትላንትና የሆነ ወረቀት ተጽፎ ነበረ። ከአንድ ዓመት በፊት እንጋቡ ታወር በዳላስ ነበር ይሄን ስናገር የነበረው። ፎጎርሴ ምን ያህል ነው የትግራይ ህዝብ ሰፈር ማድረግ ያለበት? 17 ዓመት ደርግ ላይ ተደረገ። በሱ ስም ስልጣን የያዙት ኃይሎች አዲስ አበባ መሽገው ረሱት። ሲገፉ እዛ መሽገው እንደና ጦርነት ገቡ። ሁለት አሰቃቂ አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። የፈረሱ መሰረተ ልማቶች ሳይገነቡ የፈሰሰው ደም ሳይጠግብ ለተፈጸመው በደል አንድም ሰው ተጠያቂ ሳይሆን እንደገና ጦርነት ማምጣት ይፈልጋል። አይ ነው የትግራይ ልጆች በደረሰው በደል ላይ ኤርትራ ጦርና አመራር ላይ ቂም እንዳላችሁ እንዴት እንዳላችሁ አንደርስታንድ ዩር ፔን and I want justice for sure። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። በሰሞኑ የጻፍኩት ነገር these are things I don't want to write, I don't want to talk about ግን I am forced because I can see it coming። ታስታውሳችሁ የትግራይ ጦርነትን መደገስ የጀመረው ስልጣን በያዘ በማግስቱ ነው። ሁላችንም የዛ ሰለባ ሆን ምንድን ነው የሆነው? በህወሓት ለደረሰው በደል እያነሳ የሚያደርገውን ውንጀላ ስናስተጋባ ፋይናሊ የኢትዮጵያ ችግር አልፋና ኦሜጋ ህወሓትና ትግራይ እንደሆነ ህዝቡ ማሳመቻለ። ከዛ ሀገሪቱን አስተባብሮ ትግራይ ላይ አዘመተ። እሱ በስልጣኑ ቀጠለ። ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚወሰው አለቀባት። ትግራይ ወደመች፣ ኢትዮጵያ ማብረቅ ወደቀች። he want to do it again okay he want to split። ጌታቸውን ፋሽን ወደ ራሱ ይዞ የደረሰውን ገፍቶ ከቻለ which is really scary ቲዲኤፍ ለሁለት ከፍሎ አንዱ ወደ ራሱ ይዞ ሌላው ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲያብሎ ማድረግ ሌላ ጦርነት ሊገቡ። ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ better understand ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛ የሚያልቀው። ሀገሪቷ ፈራርሳ ብቆ አፍ ላይ ደርሳለች። it will not survive the next war። ጤነኛ ሰው ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው ቢሆን አማራ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢ ላይ አይሻም አይፈልግም፣ አይመኝም። በነገራችን ላይ ይህ የምለው ነገር የሰላም አፍቃሪ ስለሆነ አይደለም። ኤቭሪባዲ ሴይስ ኢት። እንደምትሰሙት ጀነራሎቹ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጦር ውስጥ የነበሩ ባለፉት 35-40 ዓመት ከተራ ወታደር እስከ አመራር የደረሱ ጀነራሎች ጦርነት መዋጋት ስልጠናቸውና ሙያቸው የሆኑ ሰዎች ጦርነት በቃ እያሉ ነው። አመራሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የተባረረችው በሌላ ጉዳይ አይደለም ነገራቸው። በቃ ጦርነት በቃ ስላለች ነው። ነትኛስ ኤቭሪዋን እዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ለህይወቱ ፈርቶ ለስልጣኑ ሳስቶ እንጂ ጦርነቱ ሀገሪቷን እያወደማት እንደሆነ ይረዳል። ከተቃዋሚው የበለጠ ከአክቲቪስቱ የበለጠ እኔ የታፈኑ የመንግስት ባለስልጣን ድምፅ ሆኜ ነው እየወጣ ያለው። እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ከሚሊተሪ እስከ ሲቪል ያለው በህልማችሁ ባሱ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባሱ ወደ ገደል ሲገባ መንቀሳቀስ መውረድም የማትችሉበት ማስቆም የማትችሉበት ነገር ሰምቶ have you experienced that kind of dream nightmare? That's a nightmare for the people in that country. Yes, they have to wake up from this kind of nightmare. We have to say no. በቃ ማለት አለብን። ጦርነት በቃ ማለት አለብን። እንኳን ሌላ ጦርነት ከሌላ ሀገር ጋር መሸከምተውና ህዝባችን በልቶ እንኳን ማደር አቅቶታል። ምበላ ነገር የለማ። ስለዚህ ማለት ነው ጦርነት በቃን ማለት አለባችሁ ሁላችሁም። ቴንክ ዩ ሪሞቱ ማዳሁን ጥላያ ተቀበሬ ሳኒቲን ቱረኒ ጥላያን ቱ ሚኒስቴራ ሀጃላ ኢትዮጵያ ራ በሬፈምቴ ከን በሬፈምቴ ፈሞ ሚኒስቴራ ሀጃላ ኤልትራ ቲቪ ወራና ኸይሰን ቀዳንጋ ከነከና ኸይሰ ጅሩ ዳንጋ ኸኛ ከነከና ሴራና ለጀፍሴ ቲንጅሩ አጭ ኸይሳ አከባፍተ ዋንጆኡን በሬሰኒ ፊቲን ጅረኒ ገመገዲ ደሞ አሰቢ ፊ በላቀላ ዋን ተከተከ ቱገኒ ያዳ ከነተሪ ከነረት ዮርማ ቢ ሳይቱ ዱቢ ወሎቱ ገሞ ወልቲ ወራና ከነከናቱ ወራና ኤልትራቱ ዳንጋ ኸኛ ጨፍሴ ጁደር ጋፈተኒ ገመገዲ ደሞ dhimmi isaan kaasaatiin jiran dhimma asabii fi waan takka jechuudhaan yaadarraa kanateetiin ture. Gama biraati ammoo waa'ee gartee lafa ammaan kana daangaa keenya keessa jirti jechuudhaan dubbatan irratti bara 2003 takka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa Abiyyi Ahmad aangoo qabatu san jechuudha. Maal akka jedhameetiin ture Abiyyi Ahmad xalayaa akkam akka mallateessanii waliigaltee akkam akka godhaniitiin turanii san booda ammoo niwusii irratti dalaganii waan kana gartee karaa seeraatiin akkana goonee waama ta'eetiin jiru maal jee miidiyaan Itoophiyaadha yeroo waan san dalagu irratti gabaasaa gallakkiseetiin jira. So ammaan tana lafa kana keessaa baay'ee jechuun keessan kun akkamii waliigaltee aljeersan kan cabse waraana keessan daangaa san seene moo waraana eltiraatu bakka san dhufee waan jiru gaafateetiin ture viidiyoo san maxxanseeti. Tanaatu deemaatiin jira garuu walii gaarreeffannaan akka malee hammaateetiin jirti. Kana dura Jawaar Mohammad yeroo isaan walitti gaarreeffataatiin turanitti yeroo kitaaba isaa eebbisiisuudhaaf Ameerikaa fi bakkoota hedduu keessa deemaa turetti Ameerikaa Dallaasitti haasaa tokko taasiseetiin ture. Keessaafuu walii gaarreeffannaa ammaan kana deemaatiin jiru kana jechuudha. Yoo kayyaattan taate ji'oota muraasa dura Abiyyi Ahmad fi Eltiraan walii gaarreeffannaa akka malee hammeessuudhaan lola banuudhaaf kaaniitiin tooftaan sun irra fashaleetiin ture. Tooftaa san akka itti fashalsan rabbi beeka malee Abiyyi Ahmad waan seerraa hin milkoonne talammaffaataan ammoo karaa kanaan daangaa kiyyabsanii seenan jechuudha lola banuudhaaf deemanii. Kanaafuu lolli kun hin barbaachisuudha baawaan jiruun Jawaar Mohammad yaada kannateetiin jira. Tigraay Eertiraa lola banuuf deemu jira.
dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF kabilama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuu ta'e. Lolli kun akka zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa godhuudhaa taa'uu deemuu jira. Sudaan as kollaabsite. Soomaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu namni xiqqaa wayaaduu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessu. But ammas diggisii biraatiin lola deemuu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namnichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. Biyya sanitti arguu jirtanii generaalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam Matura angoora ture lolli dhugee. Prezidentiin lolli dhugee kennaan angoora ari'an. Prezidentiin Saalorka lolli dhugee kennaan ari'an. Ammas lola biratti geessutti. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war related issues. Karasaasaan dhumee fi kabeelaan dhumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaakalee dheengatu galaalta Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very difficult situation here. Dinagdee fudhadha. Naggaatee firana qabdanii biyya. Hanga feetetu jaareerra namni waan nyaatee bulaa jira. Qaaloomina qofaa miti. Qaaloomina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Boba'aan gaafa nuti waan qabatu agar qashii jama kana fakkaate. Amma officially isaan 250 garuu barbaadee bituu dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. Tanuu ne biisoo gootee osoo yesterday jimatti. Magaalaa guutuu diiganii fixanii. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Ako kayo na tayo. Magaalaa xiqqoo garuudha dhugalam sobra. Manni ka jiru karaa qofar. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasuma cuma jiran. Kana diiganii ummanni jimma kaasaa ta'e kunyin ta'e. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milikaan irra baay'ee rasaa samatan naqa. So the reason amma loudly wani dubbatu jiru dhiibbaa godhu jiru tokko lolli dhaabbachuu qabe Itoophiyaa keessatti. It's a must. Lolli dhaabbachuu baannaan anoo diaspora takka kaargatistii keessa baatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lo'aa kun itti fufnaan for waan kee keessan hin kasaarina. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitti galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf si walii alaatis ummaa ta'e dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qabateettee dalagattee is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time we are not going to be lenient. Expose goona nama kam biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiru sirna bineensa sheexaanii ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabatee justify gochuudhaan yaalu we will not tolerate that. Kana namu beekuu danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnee silaallu biyya teenya ummata keenyaatu keessa carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareegne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana agarra maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callinee laallu shidu jirra metti shidna ibidda kanaan yoo tole ni diriira ta'uu baana ni caba. Kana waggaa jennu isin akka barsiisuudhaaf isin mirkaansuufaa miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, karoora malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruun beeyi, balleessuu malee tolchuun beeyi, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirriinis hin jiru biyyinis hin jiru uummannis dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop it. We will do whatever it takes to ensure we save our people in our country. Kana resolve Kenya akka hubattanii barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country. I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti ta'a. Dura Oromiyaatti lola eegale, sanboota Tigraay jechee, sanboota Amaaraa jechee, amma Eertiraa jechuu barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale, sanboota Bishooftu, osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi uummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabbatuuf tattaaftaa jirra. Banni isin gaafannu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee. Tibuuf hin qabneef hojii kanatti seenne akeenyi anamma deemuuf kitaaba isin gurguruuf kitaaba kan buy it online. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discourse. So that boru waggaa dhuftan nutti deemnee akka jennee. Amma duras waan hojjennu hunda miidiyaas gaafa jaaru sin marannee. Sirna amma duras waggaa gaggeessinu suma marannee. Kan maa kanas ni gaggeessina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatoo isaan irraa qabdanis warri killee takkas kaattanii killee taan achi kaattanii booda akka wal irraa laallee fi akka wal hubannuu fi akka masinitti immoo barbaadeen salaa keenya hojii wataam das ብሎኛል። አመሰግናለሁ።